oduu ammee Eertiraan galaana diimaa TPLF akka fayyadamtu hayyamtee oduun jettu gabaafamaa jira. Buufata doonii TPLF fi Eertiraan hayyamuun akka jechuudha TPLF meeshaa waraanaa asiin buufattee galfattee itiyoo weerartuu fi oduun jettuus jechuudha dhageemaati jira. Kanagaa erga jechuudha itiyoon ulaa galaanaa bishaan asab jechuudha keenya ni deeffannaa jechuudhaan sochii godhaa jirtu hordofuudhaan Eertiraan ammoo harka TPLFin dhiiga qabachuu deema jechuudha if dura qabee ammaas Tigraay jechuudha lola haareetti irratti deebisuu deema fakkaata. Ammaasis akkanumatti kanatti aansuudhaan jechuudha waraana shaabiyaan jechuudha Eertiraan waraana isii baay'ee jechuudha gara Tigraay ergaa jiraachuun gabaafamaati jira. Waliigaltee kana jechuudha dhiyeenyaa gareen TPLF hoogganaa jechuudha Gabresoon Gabre Mikaa'il fannoo wajjiinis walqoo qabaachuuf akkasuma Eertiraa wajjiin jechuudha sochii godhaati jira. Mootummaa federaalaa wajjin loluudhaan ammoo mootummaa federaalaa jechuudha boordiin filannoo TPLF jechuudha akka galmootu bifa haariyaan jechuudha ajaja dabarsee jira. Sanis boordii guyyaa lama mookkanaatu hafe yoo guyyaa dabalata laatiif malee federaala keessa haquuf jechuudha guutumattu boordii filannoo keessa haquuf TPLF ammoo kanaaf isin nuti kaduraanii malee gongumaa'u bifa haariyaan hin galmoonu akkuma duraanitti beekamtii yoo nuuf malee jechuudhaan kan mormaa jirtu yoo ta'u ammoo TPLF guutumatti lola haareetti jechuudha banuu deemte. Taraatan ammoo Isaayyaasiitu if dura qabee jechuudha harka isaaniin jechuudha dhiiga qabachuu deema. Gareen faallaa mootummaa federaalaa deemuudhaan duguuggaa sanyii Tigraay keessatti duraan raawwachaa turte tun TPLF ammaas lola haareetti jechuudha qabsiisuu deemti. Kanaaf ambaasaaddar Suleeman Daddafoo jechuudha mootummaa federaalaa TPLF irratti jechuudha tarkaanfii cimaa hatattamaa fudhachuu qabaa jechuudhaan ajaja dabarsee jira yaani dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan ministeerri dhimma alaa Israa'el gara Itiyoo imaluudhaan mootummaa federaalaa Dr. Abiy wajjin wal arguudhaan haala dippiloomaasii biyyoota lamaan irratti marii taasifnee jechuudhaan Dr. Abiyyiin gara fuula Facebook isaatiin maxxansee jira. Mootummaa Israa'elii fi Itiyoo jechuudha hariiroo yeroo dheeraa fi michummaa yeroo dheeraa duraanii qabdu akka duraanitti cimsitee waliin itti fufuuf jechuudhaan Dr. Abiyyiin dubbateeti jira. Kanatti aansuudhaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaatii fi hawaasni Oromoo miidiyaa jechuudha guutuun dhimma dhukkubuu Kadir Martuutiin wal qabatee fuuldura jechuudha haala jireenya isaa mijjeessuudhaaf haala gaariin akka jiraatuuf kaantibaa magaalaa Finfinnee Adeenech Abeebee jechuudha akka 4 kiiloo keessaa Finfinnee keessaan dhuura jechuudha keessatti odaa biqilcha jedhee wallisaan Oromoo beekamaan qabsaawaan Kadir Martuu wallisaa turetti mana jireenyaa akka kannituuf gaafachaati jiran kun waan gaariidha. Raayyaan ittisa biyyaa jechuudha miseensi raayyaa tokko akka irraan dubbatetti maqaa uffata kanaatiin gartee miti si gaafadha akkasuma maqaa ummata bal'aatiin si gaafadha. Kadir Martuu qabsaawaa jechuudha ganamaa kan umrii isaa guutuu jechuudha nu wareegee jirama kana fide keessa isaatu hangafa isaa tokko waan ta'eef inni tokko akka jechuudha Finfinnee keessaa bakka itti tasgabbii harkatu mana jireenyaa kan ta'ee fi ilmaan isaati wajjin haala gaariin jiraatu kan nu qabdaaf jechuudhaan gaafatee jira. Raayyaan ittisa biyyaa miseensi raayyaa ittisa biyyaa kun dhugatti waan gaariidha. Uummanni Oromooleen kana gaafachaa jira. Adeenech Abeebee jechuudha mana jireenyaa qopheessuu qabdiif kan nu qabdiif Dr. Abiyyiin illeen waan jireenya isaatiif ta'u guutuu danda'uu qabaa jechuudha. Ammaas deeggarsi yookaan gargaarsi Kadir Martuudhaan godhamaa jiru akkumatti dhufee jira. Diyaaspooraan ammoo akka malee jechuudha hirmaannaan isaanii oowwaa hin jiru. Ijoollee yaani qeerroo fi qarreen biyyoota arabaa keessa jiraatanii fi kan biyya keessa jiraatan dhugatti akkaawuntii nuu bana nuti ni jirraa fi jechaa jiran. Kanaaf hayyoonni keenya jechuudha qindoominaan ammaas akkaawuntii biyyaa maqaa Kadir Martuutiin takka bichaa banaatii beeksisaa ni gargaarraa jechuudha. Gaafiin jechuudha kaantibaa magaalaa Finfinnee waa'ee Kadir Martuutiif gaafatamaa jiru kun itti fufuudha qaba ibboo deebi'uu hin qabu. Kaantibaan magaalaa Finfinnee Adeenech Abeebee jechuudha kannuudha qabdiif jechuudha. Sabaasalamee biyyattii keessaa keessattuu jechuudha uummata soddota keenya kanaaf hedduu qulfii manaa kannaaf turte qabsaawaa Oromoo immoo kan jechuudha jiruu isaa guutuu jechuudha Oromoo qabsaa'eef kannuudha qabdi. Akkuma miseensi raayyaa ittisa biyyaa jetti miseensi raayyaa ittisa biyyaa kun gartee miti. Artistoota Oromoo qofa kan mana kiraa keessa jiraatu hanga irraan tanaa rakkoo keessaa hin bahin jechuudhaan dubbate waa hedduu haasa'e dhugumatti waan akka na gammachiisirraa jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa akkasitti dubbachuu
Kanatti aansuudhaan guyyaa kabajaa gootota jechuudha. Itiyoo 84ffaa jechuudhaan 4 kiiloo keessatti guyyaa irraan tana kabajaa oolan poolisoonni biyyattiitii fi waraanni biyyattii guutuun. Kanatti aansuudhaan lammiileen teenya kanneen Jibuutii keessatti argaman jechuudha. Jibuutiin jiraattota biyya teenya keessa seeraan ala jiraatan ifii ofirraa baafne jechuudhaan gaduraanis labsaa turte. Amma immoo eegaluudhaan dhiiraa fi dhalaa haadha jechuudha. Dubartii daa'imman harkaa qabdu hunda jechuudha. Makiinaa gurguddarra guuruudhaan uleedhaan cafaqaa gara biyyaaf irraa deebisaa jiran. Kan ammoo nuti jalqaba labsa jechuudha isaan baasanis dabarsaatuma turre. Gizeedhaan galaadhaa. Gizeen yeroo baatte akkitti isin kan namte keessatti meeshaa teessan fudhadhaa galaadhaa. Amma immoo uffata dhiisii tokkicha qabaniinuu irratti cafaqaatii firraa galchaa jiranii jechuudha. Kanaaf gaddillee nun dhagahama haa ta'u garuu erga jechuudha narraa baha jechuudha mootummaan biyyattii jee osootuma jechuudha baay'ee takkitti kan namni keessatti bahuudha qaban tattaanii rakkoo eeguun qaban duraanis dubbachaa turre ammas garabbi nagaa naa galchu. Kanatti aansuudhaan mootummaa Keeniyaa guyyaa irraan tanaa waltajjii irratti osoo haasawaa taasisaa jiru jechuudha kopheedhaan rukutame. Kun shaakala jalqabaati jechuudha. Qaala'insa jireenyaa ofii qaalessiteeti qaala'insa jireenyaa nutti haasoftaa jechuudhaan kopheedhaan rukutan. Kun shaakala katti aanu boombii yookaan rasaasa beekaa. Biin qaala'insa jireenyaa kun akka malee jabaattee Afrikaanota kana keessattuu dargaggoonni gaa mootummootaatu nu qaalessee hawaasni hedduu qaala'insa jireenya irraa waan rakkachaa jiruuf dhugattee jechuudha. Akkaataatti jechuudha pirezidaantota kana gartee miti har'a ameessan barbaadanii jechuudha. Silaa ta'u pirezidaantonnis jechuudha mootummoonni kunis qaala'insa jireenyaa hanga tokko hir'isuudha qaban. Kanaaf jechuudha mootummaa Keeniyaatiin baga rabbi si baasa kan kopheen sun ija keessa buutee achis nambisin jenna. Kanatti aansuudhaan warqinee Gabaayyoo ilma isaa guyyaa irraan tanaa gaa'ila godhatee akka gaariitti gammadee gaa'ila isarratti hirmaachuudhaan baga gammaddee ilma isaatiin jee jira. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyyatti isin dabarsina. Mootummaan Ameerikaa Tiraambii filmii jechuudha addunyaa guutuu muuvii guutuu isaa Ameerikaa waan hin ta'in qaraxa jechuu paarsaantaa 100 maaliin irra kaa'e. Kanatti aansuudhaan mootummaa jechuudha Burkinaa Faasoo Ibraahim Tiraawuree goota Afrikaa kan jaarraa kanaa jechuudha irratti jechuun fonqolchii yaanii ajjeechaa warra lixaa akkuma yaalamaa jirtutti itti jirti fonqolchaaf akka gaariitti Tiraampi faan inumaa hidhuudhaaf akka malee yaadaa jiraas jaamee jira. Haa ta'u malee mootummaa Burkinaa Faasoo kuni hawaasa Afrikaa guutuu waan jaalatamee jiruufi xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan dargaggoonni qarree fi qeerroon hiriira baafii jirti jechuudha. Kanatti aansuudhaan Israa'el ammaas Gaazaa dhuunfachuurraa dhibbooda deebi'uuf hin deemtu fakkaata. Jechuudha leellaa eegaltee waan dhibboo deebi'uu hin qabdu. Kanatti aansuudhaan Israa'el mootummaan Israa'el Qaatar fakkeessaadhaaf gama lamaanitti taphatte jechuudhaan qeeqee jira gaa. Sababni kana qeeqeef gama lamaan jee araara buusuudhaaf yookaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Hamaasii fi Israa'el jidduutti jechuudha mallatteessuudha akka mallatteessan lola alaallee san akka dhaabaniif gahee jechuudha olaanaa taphachaa turte jechuudha. Kanaaf ammaan tana qeeqa banee jira. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa qaban kana fakkaata kan biraatti nan golee deemuutti sheer duweetuudhaan facaasa anka isiniif dhiyeessu oduu ammeeti oduulee galgala haaree argachuudhaaf laal liinkii tana tuquudhaan gara oduu dheexanii dhageeffattanii san booda sheer gootanii facaaftan. Ammoo namoonni haaroon jechuun gara chaanala kanaa dhuftan akkuma dhageeffatanii mallattoo gurraatti harka miriirtoon tuquudhaan saabskiraayib guddaadha isiniin jenna. Gaanutis aarsaa gooneeti oduulee guyyaa guyyaan biyya keessaa fi biyyoota alaa hunda isiniif hinnatan loogii hin qabne tan jechuudha paartiin adeeggarii hin qabne addunyaa guutuu isin biraan geenya. Kanaafi isinis gaa sheer gootanii facaasuun isin laallattiin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.